أنا بالي متي بس جوبري بالي رافت نجرا رمي agarfa no erge agarfa ratti barreeti agarfa ratti liqai barreeti rame zedi Agarfaan erguun danda'u siin jee. Zeeliin qaba maal zeeliin fedhaa jennee kashaa. qarshii dhibbaa abdii kana naatu kadhata naa kadhata dhaabbadhaa uummata kana uummata dhibbaa afurii fi afur kaas keessa jirtan rabbi warri bilisummaa oromoon hin bilisoomne bilisoomuu qabdi jettan amma dhibba tokko naa kannaa dafaadha nuyin ba'anii kara dalagaatiin deema dafa dhibba takka sumayyaan tun walliftuullee dhaabbachanii waan siidhaa namni beeku ni jira kunis ni wallifti mitiyyoon tun bareeddullee wallee ajaa'ibaa wallifte dhiyoo tana mana abbaa qaatti ilma abbaa qaatti akkasii Sana guyyaa biraa sun abban isa yamma amma sponsora miti maal kun kunne. Keessa seeqa taatu mooyye. sistema biriitiin yoo dhiifamu wajjin naa dhiiftanii as jala kana namni obboleettii teena tana qarqaaruu barbaadan lakkoofsa 8 barreeffadhaa seentanii ittiin kennitanii warri jala jirtanillee akkasii baay'isa wayi wanni nun bilisoomneef tokko kana ispeeshaaliin oromoon islaamaa kuni wal qarqaaruu irratti xiqqoo isii rakkoo qabna jara naasoo amma manni kun mana Tigree mana Amaaraa ta'e qarshii 700 miti dhiyootan hagam akka guurte agartanii jirtan doyinummaa kana rabbi nurraa haa kaasu doyinummaan badduudha hiyyummaa doyinummaa rakkoon kun beektu kana tokko ka dubannu hambise miidiyaa tokko maaliif birri ijaan kennuun barbaadu waan aadaa kennan ta'in waan dur oromoon irran dhufinitti jira buletin teena tun jagnummaa ajaa'iba daleede waan birii dhiisi mee waan birii oromummaa isiillee dhiisi wannummaan isiin durbummaadhaan daleede kun waan silaasoo amaara taate charchii irratti dalagatti jirti na sobu beeta kiristaana irratti dalagatte soo amaara ta'e ol fannistee nama isi namni har'a obboleettii teena sanan qarqaariin dhugaa rabbi dubbachuuf xiqqoo isii filaa wanni nu dhufte obboleettiin teenya Fariidaan dhufte Fariida akkaawuntii naa ergaa Fariidaa baga nagaan deebite lakkoofsa 5 barreessimee Fariidaa teenya ol naqi Fariidaa irraa dhibba qabna aslee ol nuu naqi Fariidaan dhufte dhibba tokkicha Fariidaa dhibba tokkicha kee asirra nuu darbi laali kunola harameen ergaa jiru kana irratti kaashaappee kana irratti ol ergi akka zeelii kaashaappee yoo qabaattes Sumayyaa telefoona kiyya kaniin asirratti erge kana qabadhu gisee maalle inni kee asirra bu'ee informaashina keenaa ergitanaas erga maallaqa kee asirra bu'ee hunda lammadaan deebi'ee sii barreesse ofeete amma 651 ono laala achi booda risiita asuma irrattiin Hamzaa Shee Jaabir irratti erga annaawunsi godha jechuudha. Dubbii takka wanni ajaa'iba nama taate uummata Oromoo kana ijoollee teenya akkanaa miti Oromummaan quuqamaa wajji akka sirriitti nama naan Oromummaan afaan siyaasaa tanattanuun quuqamaa wajji yoo Ustaad Hamzaan yoo gartee asliin rammee baadee roobe abbaa haqaa abbaa mudaa jabaroon sumeeyyaan nu keessa abbaa waa ta'eef abbaan fedhaatu riskii keessa galee rakkoota keessa galee taanaan waan silaa gartee qabdu sankannitee san baasuu waajiba waan sankanniteeti silaa rakkoon fedhe sidaa jiraattu waan sakkan amma silaa kuma kana numaatu silaa kafar godhuu qaba inni hin beekan anumaa kuma tokkichaa kana kan nurra ture garuu dheengaddaa torbaan keenya makiinaa kudha takkaan dheengaddaa kum takkaa fi 384 kafale guyyaa sanis aareeti nam tokko beekannu akkamatti haatuma gammachuu malee waatan kannu islaamichoon tun ummata islaamaa ka gartee amaaraa san kaafaan amaaraa bira achi dhaqne fabachur nafsukum fabachur jee ilaala kanatti leencoon tokko na facaasan teenya san akkamatti taaniituma saniitu na aarsee dheengadda godhe maashaallah sadaqaadha waan nama gammachiisaa jedha keenya maal hin jechuu barbaade Oromummaan quuqamaa wajji Islaamummaanis quuqamaa wajji ta'uu qabdi. Waslaata nagaa tura. Arraan tana bakka nama guddaatiin jira rabbiin na wal baase mana aslii Dr. Aslii Ahmada Soddoma Oromoo jecha barate. Waan takkaan isii yaadachiisuu barbaade gaaf tokko andi ormaa makana hedduun jaaladha garuu immoo siyaasaa isaa irratti gizee wal dhibna. Gaaf tokko gurbaan tokko bira dhaqeetiin saahiba kiyya
wayii barreessu jira maal barreessu jirtaa yennaan sirbaan barreeffachuu jira je gaafa jooreedhaa jiru san sirba maaliif yennaan yoo joor maammadduu illee sirba kanaan sirbaa fi oromoon naaf dhageeffatte addunyaan guutuun inaan jee akkasumatti hin ka'ee biraa deeme gartee dubbii ajaa'ibaa natti taate namni keenya sirba inni mucaantu in rabbi haa baasuu dhiiseeti sirba isaa barreessee sirba isaa san poosti godhuu deema yuutuub irratti gooticha keenya kanaa jee sirba barreessa achirratti rabbiinis baasee ganaallee joor maamma rabbi umrii haa dheeressu hangas takka walii yaadne jechuuf hin jee ajaa'ibaa mitun Duga, san qofa mi Oromoon du'a qofa akkasiin eeydu namoonni wajuwaarummaa hidhaa jiran sani jawaarummaan baqqalaan faati shamsuun faati nyaata lagatte harri guyyaa torba jennaan mucaan wayii mana uffata aadaa qabaan aadaa walee aboo dhiyeenya kana shaqqalanutti qoroora jaratti nyaata lagatte deemeetiin tishertii maqaa jalaatiin ajajuu naan jedhe naa beeksifta. Barnama mana uffata aadaa qabu amma warri mana uffata aadaa qabu kun sabboonaa kenna wal fayyada irraa bitadha jettanii miti. Ani ebalu jechuun barbaadu nama halkanii guyyaa namni irraa bitatu nama mana uffata aadaa qabutu aboo jarri sun nyaata didde jedhanii baay'ee dhukkuba jedhaniitiin tishertii maqaa jalaatiin attamuu naa ta'e. Waa ajaa'iba rabbi. Akkas Tabarra harka namaatiin ibidda qabachuu fedhu. Doktor. Kabinete qabne foolonti shaqqalaa kun mallaqaanti shaqqalaa kun laayikiinti shaqqalaa kun sheerii bakka kanuma qabsoon Oromoo irra hedduu kanaaf yoonni. Doktor takkaan beekanii gaafa afaan siituu dhageettii qabaati. Gaara galii qabsaa'an gaafa siin jedhan beektu warri diyaaspoora tokko tokko. Yap. Miira keessa nagalchanii bare bakka ati deemuu qabdaa naan jedhanii bare irratti wal mari'atanii na jechuudhanii bare. Jara keenya waan takka laal ibilleen uffatinaati. Wallahi mee alhamdulillah jaa. Oromoon ganaa ummata garaa jiidha. Ummata gartee harka jiidha. Hagaraan isaanillee qulqulluuti. Waan takkan isinii. Maaliifi naan jaa. Gaafuma deemtan agartanii. Ammoo gaala kana gabbaate ni beekta warri biyya faranjii jirtanii. Nama gurraacha keessaa ilaalaniiti sadaqaa kadhatalla. Uummanni kaan akkanas teessee ta'aa oolta malee barsaantii madiidamsiif hin kannani barsaantii madiidam. Addunyaan garaa goggoitee jirti bakka tana hin geenye ganaa Oromoo. Ammoo obboleettii teenya tana hangarma dhufnee as keenye miti. Guyyaa guutuu footoo ilmoo isiif duuba keesseetiti doolaara shawwaan hin geenyeetitu saanaa isii keessa jira. Karaa gubbaa teessee. Har'a silaa ati Oromoo takka footoo ilmoo isiif duuba keessee teesse tujjaartee kaatee of hararra. Bakka tana jirtan ganaa keeshni rahmataa keessan jiidhaadha. Sadaqaas godhe kannachuuni beeytanii ifin tuffatina Oromoon namni akka Oromootii fi akka East Afrikaa Somaalee wal gargaaru addunyaarra ni xiqqaata. Arabni Araba akkasii waliin gargaaru. Nama gargaaruu beeku malee. Keenya wal gargaartan rahmata qabdan dhugaa rabbi isinitti himna. Ummata yoo bira dhufnee waa gaafanne harka duwwaa irraan gallee bara. Kun olaalama doolaara kuma wanni nurraa hafe meeqaas. Waan xiqqeessu uffata. Yaa ummata nagayaa ummata jaalalaati isin obboleeyya Hamza, Ustaaza maali wannan laali maali beeyta? Dhugaadha amma uummanni keenya ka biyyaa suni yoo agartanii jiraattan gara nyaatii isaan qaban akkuma addunyaattuu yuubata namni mana haga keenya gara nyaatii qabu jira jenna. Rakkoon bu'aa keenya irratti waa baasuu hin baranneedha. Dhugga. Anamma uummata Habashaa kana ilaalaa callisaa miru. Wanni isaan irratti baasan sun waan keeritii miti. Irraa geeffadha nama seene kana. Waan keeritii miti. Garuu bu'aa isaanii irratti waa baasuu miidiyaan Amaaraa kun cufti isaa biraa jiraan qallabamaa jiran maal taatanis hagam beeku cufti isaa warra ji'aan gadi jiraa kennu jira warra fandii jiraa godhu jira goofandii biyya keessatti hirmaatan tikiriidhaan akkasii baay'ee amma nuti namoonni asirra jiru kun asliin beekama ati beekama abbaan haqaa beekama namni kun marri wal gahee asitti wal geennee wayita silaa doolaari kumaatuun isa kan itti dhumuu qabdiif bara doon isin jedhu si galan wal kabajaan sunoo jirtii akka uummata Habashaa kanatti. Wata namni aktivistiin akkanaa wal gahee bala bu'aa biyyaan baasuu taate maal taatanis
Sanarratti ilaaletti malee namni keenya gara laafinnan qabaa jechuu barbaada. Niyaa asli niyaa asiif niyaa asiif. Zeelii wanti inni kaashaappi immoo zeeliidha. Maqaa nama lamaatiin naa bahe kaashaappi yeroon barreessu kanan isinirraa hubachuu barbaade. Isin barreessaa ture nan argitan ture. Kaashaappiin maqaa nama Siibee dhiyaateenya kaashaappii ogaa barreessitu eenyu siibee? Ahmed Usmaanii fi Sharateen Ahmed something. Maqaa nama lama ofirraa qaba kaashaappichi. Blue Sky. Maqaan tokko maqaa kaampaanii isaati. Yaa maqaan tokko fudhatu. Ahmad Usman kajoo maqaa kiyya. Gamanuma maqaan ni sibarree jiraate Ahmad Usman isaan boodaati. I'm sorry, dhiifama maqaa kee. Baga barree us ni ati ke gaarii goote us baga barree yoo duraa badallee akkami barbaanna gurbaa akkami barbaanna obboleessa keenya. Lekki ni beektaa keessa barbaaddaa miti. Qorii qosaa bara. Hagam buufta obboleetti. Shantama barbaada. Galatoomii bakka si haa buusu rabbi. Niyaate si haa guutu obboleettii teenya galatoom. Obboleettii tee gammachiiftee atillee rabbi si haa gammachiisu. Haadha daabaa si haa godhu daaba jaalattaan seen. Amiin. Lekkii ilmoolee dhiyyaa ijoollee dhiyyaa fi du'aa isaa godha kanuma. Rabbi si haa qajeelchu. Ijoollee teetillee ijoollee rakkoo gartu rabbi sin gammachuu malee. Rabbi galatoomsi haa jiru. Amiin. Ulfaadhaa wanti keessan namni waan mukamurraa wal gargaaraa qabaannee dundaane jechuun rakkoon namaa qoodachuun hanga qabaachuuti kanumaafidha. Inaaf jiraadha yeroo gaarii. Namni dakana waan hafe kana guuttan lakkoofsa 8 barreessaa seenaa jarana harki marroo wal dhiqan. Warri qabdan giiftii kennuu fi dandeessa nama waan ganama keessaa baaftee fuudhu nyaattu nama barbaadda waan qursiin gootu warri giiftii qabdan maqaa isii sira qaqqaba. Anaaf Ustaaz Hamzaan Faantii fi abbaan Haqaatii fi abbaan Muudaatii fi uma gargaaruun jecha nama warri ispoonsara irraa taana jettan fa'aa minaamin Oromoo. Lakkoofsa 8 nama barreessuu kana seensismee asli nama qaba. Xelaawon. Carraa biraa dhabee. Inniif qabee jiraa'u barba. Kennee jira. Xelaawon nama dura fannee warra duraati. Lakkoofsa barreeffannaa. Itti guutuu hedin haree taafte tan maaltu beekare ol seensi maraa. Asliin galata qabda agasiif aga xelaawun dubbatu. Asliin namni tokko saba ofiitii dalageen wayita rakkoolee nama wajjin nama dhaabate sun beekamuun barbaachisaadha. Akkaatti isaa kan hirriba dhabanii ta'anii baay'isawee sooshaal miidiyaan kun yookaan itti fayyadamtaa yookaan itti fayyadama lamaanuma kana keessaa tokko. Nama itti fayyadamtu taatee jirta galata qabdaatillee inni biratti dhugaa rabbi dubbachuu fi yeroo wanni tokko akkana uumame gabbaatanii nama keessan gargaaruun amantii kennallee godhuun nama biratti illee jaalatamta rabbi biratti illee jaalatamta akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Xelaawun maal jettamee namni birii lakkoofsa 8 barreessaa jira dafnee geeggeessinee waan kana walii goona. Xelaawun maal jetta? Ayyee taphachaa turtanii jechaa turtanii garuu ani gallaan haasaa dabballee asoo. Mee gisee takka maallaqaan fidee dhufee jira keenya takka maallaqa fidee dhufee dubbadhu. Naa obsa ulfaadhaa kabajamaa. Salaam kiyya naa obsi. Obshir. Naa obsi damee dhaqi. Ulfaadhaa kabajamaa. Mutu wal xiqqishu. Sagan dama takkaan dubbadda. Mutu naa godhan. Jara keenya afantiin dooraala 100 tiriin akkannee jira. Tiriinaanis dooraala 50 kasiitti daadeeti 150 amma erguu deemti. MashaAllah. Maallaqa kaleessa gartee duraan isii bira walitti qabne jedha san afantii irraa 100 fuutee jirti. Kasii tiriinaan 50 daadeeti 150 gootee jirti. Kanaacha 150 isiin ergiti jechuudha. San akkasiin nu katabadha. Amma naaf gamana naa bilbilaa jiranii bilbilanii itti jiranii. Kan lammadaa naafi asli taphachuu deema.
asli yookaan barbareen fuula dibaa yookaan abbaa kaatu mataa kana malaataa barbaree dibachuu deemna. Ammaan tana maallaqa 500 ammaan kana dalaguu deemna. Akka waan san taphadheen beeku akkatti erga natti ergi yookaan fuula kana barbaree dibeetiin 500 dalee nama. Akka tokko akka godhanitti waan sana akka godhannaa himi. Barbaree fuula dibeetiin 500 dalagama. Barbaree fuula dibeetiin. Waan sana erga akkatti ergan. Indee wanni kun dhume waan sanatti ergi ijoollee. Yoo abbaa haqaa malaataa barbaree dibatee beekadhaa isinii dhumatte. Asii kanaan barbaree fuula diba malee. Alla kana garuu. Yoo simoo yaadde maal adabama? Barbaree si dibaka. Yoo ati namoota malaataan barbaree dibadda. Yoo anas immoo anis malaataa kana barbaree si dibadda. Barbaree si tuus dibadda. Barbaree hin taphatin. Maalin taphadda naa himaa? Waan biraa naa fili. Ustaada waan biraa naa fili. Waan biraa naa fili. Akki gootan. Asliif beeka gaata kanaanas leencaa taphat kunoo larrammeen jee. Mee qosaadhiisi amma jechuun gargaarsan argatini. Gargaarsa bitannee bare tanaan keenya maallaqa biraa dalaguu deemna. Dhiifama naa godhi dhiifama naa godhi 67. Wayyaaneen bara san bosona turte. Aboo bineensoo akkamiisa dubbiin? Lakkoofsa 67 argatan. Asli mee isa kana talaan kana booda deeffattaa diga buusii haawunaa siyyee. Waa misu sa'aata maa jette xilee? Jechuun dhiifama naa godhi too asli. Gargaarsi tokko miti. Geessine barguurre bakka. Moo okay amma tapha dhuunfati. Yaa doolaara kuma barbaanna ture doolaara kuma tokko oli qabneera. Niya taphis irraa jaalas thank you. Garuu amma tapha dhuunfaa jalqabdanii moo qoosaa jalqabdanii? Lakki tapha dhuunfaati maaleenummaa naasasii taphachuu deemnu maallaqa isiin ta'uu deema. Akkuma qabadha. Wanni goonu maammee jibanaa dhufee jira maammee jibanaa dhibba fuudha. Maammee jibanaa ollaan dhaqe. Maammee jibanaa dhibba irraa fuudha. Saayiba kiyyaa dhibba gideen jiru dhibba sakkadha. Yaa rabbi dhibba lama naa goonis. Inni kun gideen dhibba jedhe dhibba lama duratti naa fuudha. Fuulduraatti deebisaa qoo irraa fuuneesh. Sorry. Maammee gideen duratti dhibba jedhe dhibba lama naa godha. Wanta maammee. Maammee nagaa. Namni birillee kan saddeet barreessaa jiru hin jira. Haa dabalamuuf mucattii wanta olaa. Baalee roobee ustaadaa fi baalee roobee dubbisaa wanta maammee jibanaa dubbisaa. Arjaan nuti qabne tokko waan ifaan. Meeti maammee jabana? Kun harkiisaan akka tapha jira. Maammee naa dhunguli mee? Maammee naa bilbile? Maammee jabana ka asii deeme bar. Asii deeme maal tanaa? Balaa nama dhiibbataa bar mucaaf irraa homaan jeeni dhufatee taa'u jiru gama jalaa kana sii galee inni komantii barreessinaan maammee jee laagamtii nama oromummaa rabbi jechaan kennan birri jeen namni nadheesaan akka namni nadheessu hin barbaadu. No saayiba kiyyaa bar ati sindee sadii bar gwaaddanyoota kiyyaan baana wayin gwaaddanyaa kee tuqeen an gwaaddanyaa kee sirraa tuqeen gwaaddanyoota kiyyaani. Asli. Keessaan an baasini dhumarra garuu tapha bareeda taphannee baranna tapha Oromoo. Mee goota taphanna? Thank you. No, tileen tuqinas tilaa'oon abba takka saanoo taa'uun tuqin. Dhiiga Oromootis tuqee nan baasini mammaaksuma Oromoo tokko sitti mee baa walgahii keenya walirraa barattan wallaarraa barattanii yookaan beekarraa barattan. Bareeda. Sibiliin kun namni harkaan gattu tuqimee tilee ati hagatu. Maal tuqumannaa dhiiroo 500 dhibba afur moo dhibba meeqa si gannu ennaan beena dede. Ira deddeebii gatu. Dhaabbatu finne ammaa maka kanitu. Anasliidhaan barbaree fuulatti fuutee maal akka isaa dhaabbatu. Abbaa akka tilee hiriyyaa kiyyaa hawwatati. Maal akka tilee naa jennu. Oduun tiiktookii tana baree dhiiroo. Ana kun hara gadde. Omooti deeme gatu tuqi jala kana gadhadha qiitumaan jala kana gatu tuqi richaarji gideetiin jettu wannoo guraatu gatu tuqi. Suma tokko moo kanuma dubbatu kana tuqi. Qorota. Laa ka dubbatu tuqin ati garuma bakka hababaa kanaan gatu tuqi hababaa ragalsiqi waan akka onnee Itoophiyaa dhibba shanii kana.
ما ركنا كواري بنا دين كون نامتي تنامي قدم تنامي Abira. وانا كماكيناتك لا وانا كماكينات انت تقدم جل قدم وانا كماكيناتك ماكينة بريد تكا جل سنجرة بنا ترى كنن بين ما Makina dimtu. عافي غرغرة جل قدم جل قدم Makina خروا dimtu ماكينة gatu ki gatu. Yokil leccara gatu ki gar chitte na yaar. انت قلت هذا كوجرة كان لدي مالي ودما يجي كو بيكتو ناتي أما ميديا رتي نباس كا أصلي La aka go tu. Ina. Ati gasi ki tu magimti mati ko waya kamera ti gatu ki recharge ye. Recharge go. Abutaka ifa mana godada Sumayya nambara kiyya kana katabatte nambara keetis keessaan na ergi hojii seenu deema namuyyuu maallaqa ergaa gargaara mitiyyoo tana ani waan na bira ga'ee fi qarabinatti dee hunda waliinu Abbaa Buudaa wanni dhibba shantamman baanansa sitti erganii meen warraalaati. أنت ماكينة ماكينة نلا نيرجتي أستاذ نيرجتي بك من تاجا كيسا جريت نيرجتي من تاجا كيسا جريت أستاذ كين من تاجا كيسا جراني نيرجت Akki gootu abbaa haqaa sirratti haa ergituuti. نرتي بس أنا رتي كنت أكاونتي في رتي كنت برا أستاذ كي أكاونتي في وان برا كابر وان مالك رتي تاسي كنت رتي Amma booda yoo irraanfatte gana abbaa haqaa barbaadaa inni diinaare. amma duran ergamne ooma ergame qabanna nuti hanga dhufuu gizee dhufetti ni himna نعمل عليه الكتيبة نقول أستاذ نيرجتي نعمل عليه الكتيبة Na daga. 250 250 waliigala meeqata 200 فاميلي waanuma akkasiisan inni bira jira jechuudha. Kiyya 250 gaarifa dhibba abbaa haqaa qarshii 200 jarri hafi nama 5 ergan akaawuntiin kannaa fi gizee hunda maalleeniin nanni bu'aa telefoona kan akkanumatti hin banaa isinii dhiisa ani immoo dalagaa irraan jira. فجأة Eh go asle yo. Akkati kunu akkati injere bar. أما كمين أكمل Go taki. No, telefoonni kiyya banaa telefoona kana yuusin godhu isinumaa fi lafa kaa'ee deema. بنا مريض بنا مريض بنا مريض أما قرطة جنا كنا يرتان قرطة شهر كتير جنا خول شين قرطة مناخي ما جلقا I know نمجي ما رخو قرطة شين سندي صورة قرطة خول شين شهر كتير جنا كتير شهر كتير خود Amma siif deemaa geema taphadha abbaa haqaa. أما كم دتي ميجا أستاذ ناي ميجا ما بربري دبتين جت ملاتا أنا مسؤول ليتي ما لين تبدأ نتي قربان بربري نندبيني Ani asli tapha kayyani beekaa waan nama kofalchiisaatiin fadha beektaa waan nama kofalchiisu waan nu kofalchiisu qofa godha. Tole asli nu bani waan akka terga namni qola tergi na tergi wakka terga mi Anati tergade bilai ni. uno se laati ranjira ba laati ri jamana Sumayyaa obboleettii teenya Sumayyaa nu dhageessa. tole Rabbi si haa tiisu atillee haga dandeessee niftiisi qabbanarraa yoo lafti qabbana taateen beeynu gaanuti. Waan silaa wanni ta'us irraa godhe inshaallah yeroo gabaabdutti kunoo abbaa mudaa bilbila isaa qabadhu xilaawwanis baalee roobeetis boru ganama gama keessaatiin siin dhaqqabanii abbaa mudaatiis waan isa bira ga'e yeroo gabaabdu boru ganama keessa siin dhaqqaba inshaallah. Boru baankiin biyya arabaa dhala idu wiixata. Wiixaatu akkas. Kenya sendalagu berak kamne. okay anis waan kan dubbadda gaa eegas hin dubbatan aboora mi azee giftaa miti rammee gurbaa kun barbaree dibee shiidhumatti beekadhu yuulee cidha argu baate rammee Raamee waan Ameerikaa jiru seetaat biyya bakaa jira. biyya bagaa jiraatu sinni naaf rammee ol beena ulee cidhatti erga waan qabu danda'ootee waan qabu narra danda'achuu deema beekadhaa gaa nama hedduun ustaada ni giftaatiisi baalee roobee jira asdira saayibankii idilaa jira takka waan tana taphadheen beeku arra moomee isinii dubattee beekadhaa olii yoo narra moome isinii dubatte Lakki Illee nama ati kana hunda gootira sodaachifte itti dhaadatte ana eenyutu naa kenna. Sabasabatti maali bara riqisanii maalisi turte? Ay tilawun nin beeka tilawun ati asliif kan nu deemtaa beekadhu tilawun si argeetin jira beekadhu
Tole akkamiin godhammas kana keessa beekti laafii dhagaa. Laayivii baradhutuma taa'ee gisee maqaa kiyya argite accept na godhu sitti erga. Dura aad fireendii walirraa ni qabdanii as aad fireendii wal godhaati. Wali atitti erge as erge ebalu. Tole. Gisee ansi erge akkuma nama galtii accept godhu kanatti accept godhu. Okay, request na dhufa. Tole. Baradhu taa'ee deemi. Yaa akkas sumayyaa ta'e yeroo bareedaa qabaadhu. Akkas godhi inshallah ifee girabbis yaa eegu tole. Amiin Sheek Hamza asli kiyya baay'ee galatoma hundi keessan abbaa mudaa warri na arjumtan hundi keessan galatoma rabbii warri ilmoo qabdanis ilmoo teessan isin haa guddisu ulfaadha asli wallaahi galatoma baay'ee tokko na gammachiiftani onnee na dhaabattee na jiiftani. Galanni kan bilisummaati callisi keessumaan dubbisi waan ijoollee beektu. Ayyee galatoomaa xilaa'uun keessaan si dubbisee naan deebifne irraan feenne tiksii kan ilaalcha rakkinaan qaba kanaaf rakkoon qaba ishee kunoo ingilifatan. Bilbila kiyya sii kennu ishee amma as keessaan bilbila kiyya sii kennu asirraa qabadhu ishee sitti maa. Qoy akkas oduun ta'in asili jira bakka waadadha. Asli wal garsiisaan lamaanii roobee baaleetii wajjiinis. Asma. Tumaya akaunti kenna argitee Ameerikaa kana jirta? Hayyee kaaseen si erga bakka yookaan immoo bilbila kiyya kenniif bilbilli kiyya si bira jira. Qaxxitaa yoo si bilbilu daareekti si bilbilaan hin ka'u bilbilli kan ka'e isaa miti immoo akkami asli. Doktorri akka laayivii irraa kanatti bilbila itti dawalan hin kaasu hin boonu. Dubbii kana kan qabu asiliidha. Asilii wajjin finna icini asliin bilbila kiyya hin qabu ka. Asliin illee bilbila kiyya hin qabu. Bakka warwaadin ati ishee akaawunti kenna erga karaa inboxii hin jedhe ba. Okay, yalla. Galatooma ulfaadha. Yalla nu gaffachaas yeroo bareedaa qabaadhaa galatoomaaf roobee baalee xilaa'oon rabbee abbaa muudaa hundi keessa warri kanattan galatoomaa ulfaadhaa akkas jenna nagayaan nu turaayi. Ile. Asma. Tere. Asili. Amma digidee namichi natti ergate jabaadhu gattutu egaa 500 kanarratti makiina abbaa laataa kanarratti gattu namicha qaxxaana. Amma moo karaa komanti deebita karaa wannoo deebitanii? Amma gara geemi deemu na gurbaan barani ansi malee taa'ii bakka bukuun diyaasbooraa hiriyoota isaa hunda sodaachisee akkanaan kennine hiriyoota ofii maqaa waamee tare na tumuudha ishii. Paarlaamaa uumtanii baantee ajaa'iba gootanii beekta garuu amma laal nuti kanamuun mallee ka oromuun mallee mucayyoo dodooraan akkuma tokko 100 guurree amma mootu deemee xiqqoo geemii taphannee. Kuni gaariidha. Garuu waatu na dhufe beekta. Maksuma Oromooti kanuma beekan keenya jedhu. Dubartii lamatu taa'eetoo wal morma beekta. Oduma moggatanuu muggutiidha. Wal moggatanii beekta. Buna dhugeettee waamsita. Buna waamettee dhugde waamtee muggutii itti kaaste. Ka bunni waan hin qabne hin beeku waan baay'ee qaba. Duufi nagaa fayyaa. Abbaan adde buna waamte abbaan manaa kophee gowwaa namaa gadi dhiyeette. Hawwaamame. Yoom kiyyaa agartee ittiin immoo sun edaa tuqaa barbaadde ishiinis. Gowwaan akka abbaa manaa kiyyaa hin jiru jettiin. Gowwaan abbaa manaa kiyya caalu hin jiru sitti himne malee jettiin.
waa tokko isaan hagaraa jiru bakka attilee nagaa bulii na eegaa jiran diyaasbooran Joo bakka keessaa baastetti isaan alaas dhaggeeffachaa jirani. hawaasni jaala dhufti hambisee baruun isii kenna kee Taphadhu siin kenna. እሺ goota ko irraan deessu yaa goota ko wallahi xileen kun nama gaarii laawun big respect giifti fi miti nama quuqama oromummaa qabu jabaa namatti diyaasbooran itti dhiyaadhaa biyya barsiisaa mucaan haarawaa mana keessa deemtanii teessanuma mee dabbaa naqaa where is abbaa haqa nama gasti irraa buusi jedhani abbaa haqaatin sumayyaa deemi abbaa haqaatin nama gasti irraa buusi jedhi gastiin kiyya cimatu takka banamna haga nama galchutti malee gani rakkataa kenna dhabne arabne illee jala deemtee sadaqaana kana yaa rabbi silimii bareeda durba iyyee toromba abbaan akka gara geeffaa dhufee ijoollee ana moomee beekadha. Abbaan akka laale saayibban asli hundi anaaf kan kanarraan tana asli tokko kan anaaf malee. maaliif Abbaa haqaa mo'achuu qaba kaa. adabbiin maayin Adabbiin ana akka leencaatti bookisa ati immoo kareetii marratta. lammaffaan Lammaffaan maali yooti? Malaataa takka nama agarsiisan beeku malaataa sana nama agarsiisan akka nama agarsiisan. inde malaaxaa qabda Takka malaataa abbaa gaariin argin beeku. namichi araba fakkaatu bareedan areenni as ga'u kun malaaxaa qaba subhaanallah Takka nama argin beeku. Amma malaataa jirumaan hin agarsiifne irra mo'achuudhaan qaba. Akkasii beekaa ijoollee. Abu bona isina kuti la kota ijoollee jira jirtanii bona wanti isina kota natti ergaa dafaadhi. Amma doktara Sriidhaafi abbaa haqaatu dhufe. qaabi qaba akka deemtu kan tuqi akka deemtu Asitti kuma ammas. Aisa deemtu tuqi daga mana tanamu. Bona dhufe. Aboo ijoollee dafa. Ijoollee abbaa haqaatu kana. happy godha Bona